Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya oduun jimaataarraaf jenne kunoo dhaabbilee fayyaa Tigraay keessa jiran hundumaa keessaa harka 3 qofti akkasumas bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti immoo walakkaan qofti kan hojjetu ta'u piroojeektiin Hope jedhamu kan dhaabbata fayyaaf faayinaansii addunyaa beeksisee jira. Haalli kunis hawaasa hedduun keessumattuu kanneen achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanan tajaajila fayyaa jireenyaaf murteessaa ta'e akka hin arganne taasisee jira jedheera. Jaarmiyaa kanaaf daayirektarri kutaa Afrikaa Steven Nery sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti keessumaa bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi itti fufee jiru keessatti buufanni sakatta'insa nageenyaa jiran sochii ta'uu fi dhiyeessii jiru gufachiisaa jira. Gama kaaniin bulchiinsi naannoo Tigraay lakkoofsa piroojeektiin Hope caqase dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Guyyaa March 8 kabaja ayyaana dubartootaa sadarkaa idil addunyaatti kabajamu sababeeffachuun kan Finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee haasaa dhageessisaniin walwaraansa keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartoota jedhanii walwaraansi akka biyyattiitti keessatti jiru walwaraansi deemaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Nageenyaaf haa hojjennu kan jedhan pirezidaantittiin walqixxummaan dubartootaa kan kabajamu qabsoo gaafatas jedhaniiru. Kabaja ayyaanichaa magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees dubbii dubbataniin walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa akka hojjetaniiran himanii ammas garuu qaawwaan baay'een jira jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'eltu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Itoophiyaa kibbaatti manni maree bulchiinsa godina Gaardulaa waa'ee namoota nagaa 246 hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniin butamanii fudhatamanii na yaaddesseera jechuun ibsa baasee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Gochaan raawwatame gaddisiisaa fi waan safuun alaatii jedha ibsi mana maree godina Gaardollaa baase kun. Godina Aalee bulchiinsi aanaa naannoo Aalees gamasaatiin namoota butaman jedhaman sana keessaa 38 namoota gosa Aalee ta'uu beeksisee jira. Maatileen namoota butaman sanaas sagalee namoota isaanii butamanii hanga ammaatti dhaga'uu dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti akka isaan yaaddessaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan sagaleen Ameerikaa bilbilaan dubbise garee faannootti ajajaa duula Goojjaam ta'uu isaanii ka dubbatan ajajaa dhibbaa Abbabee Sawmahoon waraanni isaanii dargaggoota jedhaman sana to'annaa jala oolchuu isaa ibsee garuu namoota nagaa bosona ciruuf deeman otoo hin taane loltoota raayyaa ittisaa fi miseensota milishaati jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Godina Aaleetti bulchiinsi aanaa naannoo Aalee gamasaatiin namoota butaman jedhaman keessaa 38 namoota gosa Aalee irraa ta'uu beeksisee jira. Soostanya zeenaa ማለት dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa kibbaa Si'uul keessatti hiriira bahuun walqixxummaa saalaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafatan. Kunis kan har'a sadarkaa idil addunyaatti kabajamu guyyaa dubartootaa sababa godhachuun yeroo hiriiranitti ture. Kunis ergaa cimaa deeggarsa mirga dubartootaa kan guyyaa dubartootaa addunyaatti jedhameera. Ministeerri haqaa Faransaay Eric Moretti jimaata har'aa sirna addaa uummataaf qophaa'e irratti fooyya'insa heera mootummaa Faransaay kana chaappessuuf meeshaa maxxansaa jaarraa 19ffaatti fayyadaman. Tarkaanfiin kun jalqaba torban kanaa miseensota mana maree Faransaay harka caalaadhaan kan raggaasifame yoo ta'u sirni jimaata har'aa kun immoo amma kaasee hojiirra ooluu dandeessisaa jedhaniiru. Faransaayeen biyya jalqaba chaartara biyyoolessaa ishee keessatti mirga ulfa baasuu ifatti mirkaneessitedha. Sirna har'aa kun guyyaa mirga dubartootaa sadarkaa addunyaatti ceesisuu irratti xiyyeeffate taatee ijoodha jedhameera. Ayyaanni guyyaa dubartootaa kun hiriiraa fi koonfirensii addunyaa guutuu Eeshiyaa irraa kaasee hanga Laatiin Ameerikaa fi bakka biraattis gaggeeffamaa jira. Hordoftoota keenyaa dogoggora uumameef dhiifama siin gaafachaa oduun jalqaba irratti dhiyaate Faransaay yeroo addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa jirtutti mirga dubartoonni fi shamarran ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu dandeessisu heera ishee keessatti mirkaneessuu isheeti.
gara oduu isa itti aanutti yommuu dabarru immoo dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa Siwulitti hiriira bahuun walqixxummaan koorniyaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafataniiru. Kunis har'a sadarkaa addunyaatti kan kabajamu guyyaa ayyaana dubartootaa sababeeffachuun jaallanneen dabalataan nutti himti. Magaalaa Sool giddugaleessaa keessatti dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman dhaadannoolee barreeffamoota adda addaa fi alaabaa qabatanii daandiirra taa'anii jiran. Yeroo filannootti dhimmi walqixxummaa saalaa dhabamuu fi dhimmoonni dubartootaa walqabatan hedduu irratti mari'achuun akka danda'amuuf as jirra jedhan barreessituu olaantuun kan waldaa tokkummaa dubartoota Kooriyaa. Hiriirtonni kun bulchiinsa Kooriyaa Kibbaa amma jiru walqixxummaa saalaa madaaluu fi hojii gahaa hin hojjenne jechuun akka fudhatama hin qabne dhageessisaa kan turan yoo ta'u, uummanni Kooriyaa Kibbaa filannoo dhufu irratti kaadhimamaa fi dhaabilee siyaasaa mirga dubartootaaf falman akka filatu dhaamaniiru. Kana malees mootummaan walqixxummaa galii dhiiraaf dubartoota gidduu jiru akka sirreessuu fi humnaan gudeeddiin akkasumas yakki saala waliin walqabate irratti adabbii cimaa akka kennu gaafachaa turan. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa gabaasa guyyaa dubartoota idil addunyaa irratti baaseen akka jedhetti addunyaa guutuutti dubartoonni fi shamarran miliyoona 200 fi miliyoona 30 ol kittaannaa yookaan dhannaqabaan akka irratti gaggeeffame beeksisee jira. Lakkoofsi kun waggoota 8 darban keessatti miliyoona 30 dabaluusaa hubachiise. Bara 1977 tokkummaan mootummootaa sirnaan beekamtii kan argate guyyaa dubartoota idil addunyaa Raashaa, Yuukireenii fi Afgaanistaan dabalatee biyyoota gara 20 keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'uudhaan kabajama. Israa'el naannolee Falastiin dhuunfatte keessatti manneen quubsumaa ijaartee hamma ammaan dura argamee hin beekneen babal'achuu isaa qabatamaan mootummaan Falastiin dhaabuu isa jedhu gara dhabamsiisuutti saaxiluu isa itti gaafatamummaan mirga namoomaa kan tokkummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa ibsanii jiru. Komishinarri olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk akka jedhanitti guddinni qubsuma Israa'el uummata ishee waliin kan walgitu yoo ta'u, kunis yakka waraanaa ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayiden kan Yuunaayitid Isteetsi ji'a darbe qubsumni kun seera idil addunyaa waliin kan waliin simanne ta'uu ibseera. Kunis erga Israa'el karoora mana ijaarsaa haaraa West Bank dhuunfattee jirtu keessatti gaggeessuuf akka jirtu beeksiftee booda. Volker Turk ibsa gabaasa dhumaa mana maree mirga namoomaa Jeneevaatti dhiyaate waliin baasaniin jeequmsi qubattootaa fi sarbamni mirga qubsumaa walqabatee rifaatuu sadarkaa haaraarra ga'eera. Akkasumas carraa qabatamaa mootummaa Faalisxiin hojiirra ooluu danda'u hundeessuuf jiru kamiyyuu dhabamsiisuutti saaxileera jedhan. Jilli dippiloomaasii Israa'el Jeneevaatti argamu akka jedhanitti gabaasni kun du'a lammiilee Israa'el 36 kan bara 2023 dabalachuu qaba ture. Mirgi namoomaa kan addunyaa maraa ta'us miidhaa Israa'el kan shororkeessummaa Faalisxiinotaa irraa ga'e waajirri komishina olaanaa yeroo yeroon callisaan ilaalee jedhaniiru. Gabaasni fuula 16 qabu kun hordoffii tokkummaa mootummootaan akkasumas maddoota biroo irratti hundaa'uudhaan yeroo waggaa tokkoof jechuun hanga dhuma onkololeessa 2023 Israa'el manneen jireenyaa haaraa 24,300 West Bank dhuunfatte keessatti galmeessee jira. Kunis bara 2017 kaasee isa galmeesse keessa olaanaadhas jedheera. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii keessatti sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraandhala 27 bara 2016 gaggeeffameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii keessatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen roobii darbe lubbuun namoota nagaa darbeera jechuun jiraattonni aanaa Qondaalaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa aanaa Qondaalaa ganda Shuraa Liqixii ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko Guraandhala 27 bara 2016 irraa eegalee dhukaasa gama lamaaniin gaggeeffamaa jiruun jiraattonni miidhamaniiru jechuun haala jiru ibsanii jiru. Legalitaa aanaa Qondaalaa gaddaa dankaree jedhamutti guyyaa roobii leengadaa wal waraansi qaamota hidhataa ture jirudha. Ganama isaa irraa eegaleeti hanga tokkotti kan ture dhukaasni gama wal waraansa kanaati. Uummata keessaa nama 3 ajjeesaniiru. Guyyaa kaleessaa kanallee haalli kun ittuma fufee ture. Ganama irraa kana naannooma sanaati. Eegalee iddoo jedhamu waraanni mootummaa reeffa waraana isaanii kaafachuuf kan dhaqanii sababii wal waraansa kanaatii fi uummata naannoo sanaa keessaa mucaa dargaggoo tokko du'a namaa lafatti ilaaltu salee deeggartee dhiise jechuudhaan ajjeesaniiru. Jira ammallee waraanni mootummaa naannoo aanaa Qondaalaa jira. Shuuraa Maaramoo iddoo jedhamu jira. Waraanni warri isaan hojii oolu waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo gam tokkotti jala hiikee jira. Sababii kanarraan kan ka'e uummata naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessatti socho'aa ture sana isintuu shanee qallabee isintuu waraana kana deeggaraa of jala dassaatiin jechuudhaan amma sa'aatii ammaa kana aanaa Qondaalaa ganda Maaramoo kana jalaa fi naannoo mana hundaa dankii jedhamu uummata akka malee reebuun sodaan nageenyaa naannoo kana jiru keessaa yoo aanaa Qondaalaa keessa jiru haala ulfaataadhaan mana jedhamee kan dubbatamuu hin dandeenye keessa galee kan jiru. Namni kan biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan kan nageenya isaaniif akka sodaatan himan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hanga har'aatti walitti bu'iinsi kun itti fufeeraa jedhan. Aanaa Qondaalaa ganda Shuuraa Liqixii bakka jedhamu naannoo Dankaree bakka jedhamutti mana barumsaa Dankareetti bakka jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti bu'uudhaani gidduutti akka tasaa walitti ba'anii jirri kun jechuudha. Naannoo mana barumsaatti haleellaa sa'a 3 ganamaati kaasee hanga sa'aatii 11 waaree boodaatti ture. Lola cimaa ture jechuudha. Humni lamaanuuni lola hamaa keessatti jechuudha. Hanga sadarkaa sibiilii nama 4 du'ee saawwa nama 5 du'ee jechuudha. Roobii ganama jechuudha. Sodaan nageenyaa namni hawaasa naannoo gabaa guyyaa gabaati. Gabaa Liqixii jedhama. Hawaasii galafa gabaa bule jechuudha. Ganda sadataa baadiyyaatti galuu soraate jechuudha. Sababa lolaan kan ka'e jechuudha. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti rakkoon nageenyaa kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeeraa jechuun yaaddoon hawaasaa daran cimeera. Kanaaf mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture marsaa lamaan waliigaltee malee xumurame akka itti fufu jechuunis gaafatanii jiru. Sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'een lubbuun namoota nagaa darbuu ilaalchisuudhaan kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti aanaa Qondaalaa godina Wallagga Lixaa akkasumas biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti ajjechaa wal fakkaataa naannoo Amaaraa keessatti raawwatameera jedhame ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaas ta'e humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne gama dubbii himaa isaanii idila addunyaa Odaa Tarbiitiin irra deddeebiin ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Pireezidaant Joo Baayiden erga aangoo qabatanii yeroo sadaffaadhaaf haasaa waggaa biyyaalessaa kamisa kaleessa galgala taasisanii keessatti waa'ee gargaarsa namoomaa Gaazaa, waa'ee gargaarsa maallaqaa Yuukireeniif taasifamuu qabu, waa'ee namni isaaniin dorgomuuf deeman sodaa dimokiraasii ta'uu isaanii tuqaniiti jiru. Bafiqaaduu Morodaa waan kanarraa hafe dabalataan waan qindeesse qaba. Kuno. Mr. Speaker, the President of the United States. Akkuma pireezidaantota Ameerikaa isaan dura turanii, pireezidaanti Baayiden karooraawwan isaanii ijoo ta'an irratti hundaa'uudhaan haasaa biyyaalessaa kan waggaa kana yookaan isa State of the Union jedhamee beekamu taasisanii jiru. Tonight, we can proudly say the state of our union is strong and getting. Galgala kana haalli gamtaa biyya keenyaa cimaa fi jabaachaa jiraachuu isaa kabajaan dubbachuun danda'a. Waa'ee umurii isaanii irratti qeeqa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan Baayiden deebii kennan irratti pireezidaantii isaan dura turanii fi filannoo baranaa irrattis isaanii morkachuudhaaf kan deeman Doonaald Tiraampii fi deeggartoota isaanii kan qeequ waan fakkaatu dubbataniiru.
The issue facing our nation. Dhimmi biyya keenya dura dhaabbatee jiru waa'ee ammam akkan dulloome miti. Waa'ee yaanni keenya ammam dulloomaadha jedhuuti. Jibbiinsi, aariin, haloo ba'umsi yaadawwan dulloomanidha. Yaadawwan dulloomaniin Ameerikaa hoogganuu hin dandeenye. Baayiden haasaa isaanii kana keessatti Israa'eel mirga balaa kamiinuu ofirraa qolachuu akka qabdu dubbatanii waa'ee gargaarsa namoomaa irratti ergaa aanga'oota mootummaa Israa'eliif dabarsanis akkana jechuudhaan ibsan. The leadership of the Israelites say this: humanitarian assistance cannot be a... Gargaarsi namoomaa yaada sadarkaa lammaffaa yookaan waan faayidaa waliigalteef itti fayyadamuun hin danda'amu jedheen hooggansa Israa'elitti hima. Lubbuu namootan qulqulluu eeguu fi baraaruun waan dursi kennamuufii ta'uu qaba. Yommuu waan egerii ilaallu falli dhugaa haalichaaf ta'u waa'ee mootummaa lamaanii uumuuti. Dhimmi biraa haasaan Baayiden irratti xiyyeeffate waa'ee gargaarsa Yuukireeniif taasifamuu qabuuti. Haaluma Yuukireen kanaan wal qabsiisanii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif ergaa dabarsanii jiru. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. Ergaan ani pirezidaanti Puutin nama ani waggaa dheeraadhaaf beekuuf qabu gara boodaatti hin deebinu waan jedhudha. Gaaffiin Baayiden Koongireesii yookaan mana mareetiif dhiyeessan inni biraa seera daangaatii fi godaantotaa yookaan seera immigireeshinii bulchiinsi isaanii qabu akka raggaasifamuuf qabudha. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. Waa'ee daangaa sirreessuu irratti ni qabsoofna yookaan ni sirreessina. An sirreessuudhaaf qophaa'ala. Dhimmi biraa pirezidaanti Baayiden cimsanii dubbataniin waa'ee mirga hormaataati. Miseensonni paartii Riippaabilikaanotaa seera hormaataa haaraa baasuudhaaf akka adeemaa jiranudha kan dubbatanii qeeqan. Many of you in this chamber and my predecessor are... Caalaan keessan mana kana keessa jirtanii fi pirezidaantiin na dura turan seera sadarkaa biyyaalessaatti walabummaa mirga hormaataa ugguru baasuudhaaf waadaa seenaa jirtu. Yaa Waaqayyo, bilisummaan isin namarraa hin mul'atu.